nagaan dhuftanii miidiyaa Walabummaa News Networkitti har'a keessummoota lama kabajamoo qabannee dhiyaanneerraa keessummooti keenya Dr Luba Bantii Ujuluutii fi Obboo Daniel Gamteessaati. Lubi Bantii Ujuluu yeroo dheeraadhaa fi akkuma beektanii gorsituudhasii geggeessaa amantiitisii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti soddoo qabu. Akkasuma Obboo Danieliinis yeroo dheeraadhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti isaanis oddoo qabu. Isaan kana qabannee dhiyaanneerraa ijoon marii keenya har'aa adeemsa siyaasa Empire Itiyoophiyaatii fi walitti bu'iinsa amantiilee fi sabaaf sablammoota Empire Itiyoophiyaa ilaallata. Mee isinirraan jalqaba Luba Bantii mee of nu barsiisaa keessummoota keenya xiqqoo ishee. Tolee, fayyaa ta'e Obboo Gammachiisi. Maqaan koo Bantii Ujuluu Teessoon jedhama. Oromiyaatti dhaladhee guddadhee achumattis immoo hojjedhee waldaa kiristaanaa Makaana Yesuusiif luba ture. Achi biyya Awurooppaa kana dhufee immoo waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Luuteraan Jarmaniitiif luba waldaa kiristaanaa ta'ee hojjechaa jira. Egaa bukkeedhaanis immoo dhimma saba keenyaa keessumaa dhimma aadaa, siyaasaa fi amantii walitti ilaalchisee qorannaas godheera. Amantiin kiristaanaatiif amantiin biyya keenya keessa jiran hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda isaan qabaachaa turaniif qabaachaa jiran irrattis siyaasii waraqaadhaan dhiyeessee dubbadha. Egaa wanti ani itti gammadu tokko lubummaa waldaa kiristaanaa biratti yuunivarsiitii tokko keessatti biyya Jarmanii luboota waldaa kiristaanaa warra adii kana biyya lafaarraa dhufanillee barumsa koorsii maastersiidha kennaa fi innis immoo waa'ee amantii Afrikaa keessumattuu amantii Oromoo, aadaa Oromoo, gadaa Oromoo barsiisaa jechuudha. Hamma kana jennu. Tole, hedduu galatoomaa Luba Dr. Bantii Ujuluu. Mee Obbo Daniel isinis of barsiisaa dhaggeeffattoota keenya yookaan daawwattoota keenya. Ani Daniel Gamteessaan jedhama, galatoomi gaaffiidhaafi. Ani Adventistii keessattan guddadhee achittan high schoolii fixee achiitii waggaa 2 deessee ture. Kutaa 6ffaa baninaan jedhanii kutaa 6ffaa baneetan akka piriinsipaalitti hojjechaan ture waggaa 2. Deessee bo'aan naqee bo'aan keessaa ba'ee achi bahee immoo Middle East College kan Adventistiitii achiin dhufee achiitii hamma tokko barannee kitaaba gurgurree gara Ameerikaanitti deemuudhaaf jecha as biyya Norway dhufeetanii kitaabni sirriitti gurguramuu waan diddeef biyya Norwaytti hafe. Isa booda bara 1976 ilmaan Oromoodhaa wal ijaaraa jiru biyya keessaa jecha hoduu dhageenye itti dirmachuu carraaqnee gurra keenya bannee suutuma suutaan tokkummaan barattoota Oromoo Awurooppaatti bu'aa inni jennu Berliinitti ijaarame. Guyyaan ijaarame keessa 1979 jalqabee waggaa waggaan itti deddeebi'an ture. Wal'aansoo uummata keenya biyyatti of ijaaree gochaa jirurraa qooda fudhachuu carraaqan ture. Ani eegan biyyaa ba'e muteessa ilaaltu jabanuma miliikan biyyaa ba'e fakkaata lammaffaa biyyatti hin deebine. Tole, hedduu galatoomaa daawwattoota miidiyaa News Network. Akkuma dhagaa jirtan keessummoota kabajamoo lama qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis Luba Dr. Bantii Ujuluutii fi Obboo Daniel Gamteessaati. Isin lachuuyyuu waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessanii fi hedduu galatoomaa. Amma gara gaaffii kootiittiin darba. Mee Luba Bantii isinirraan jalqaba. Akkuma argitan biyya keenya keessatti jijjiiramatu dhufe jedhamee waggoota 3 darbe keessaa 2018 asii jijjiiramatu dhufe jedhameetu jira. Garuu ergasiiti biyya sana keessattuu uummanni Oromoo gidiraa hedduu argaa jira. Mee baroota jijjiirama darban kanaaf keessaa bara 2020 kana akkamitti gamaggamtu
amma gara 2021tti ceenee jirra. Meeqa miti yaadanna keessaayyuu uummanni Oromoo dararaa hedduu keessa ture waan ta'eef maal jettu waa'ee kana? Baay'ee fayyaa ta'e Obbo Gammachiis tokkoffaa jijjiirama jedhamu sanan yaada kennee darba. Jijjiiramni jedhame jijjiirama miti. Jijjiirama siyaasaa miti. Jijjiirama namaati. Jijjiirama sirnaa miti. Jijjiirama nam tokkeeti. Egaa akkuma kanan jedhaa maaliifin kana jedhaa warri waggaa 27 kana warra TPLF jalatti leenjifamanii hojjechaa turantu abbaa jijjiiramaa fakkaatanii qabsoo uummanni Oromoo aarsaa meeqatti kaffalee dhiiga meeqa qeerroon qarrittiin Oromoodhaa dhangalaastee butatanii colluma afaanii isaaniitii fi gowwuma Oromoo wal tumsee nuti abbaa gadaatii jijjiiramadhaan malee jijjiiramni hin turre jechuudha. Maaliif Dr. Abiy Hayilemaariyaam gahee Dr. Abiy dhufuun EPRDF keessatti isaan wal jijjiire. Dhugaa haasa'uudhaaf saba Oromootii fi jarri kun warra afaan faajjessanii saba Oromoo caalaa joonjessanidha. Durumayyuu meeshaa warra Tigreedhaa ta'anii ittiin qabsoo Oromoo laamshessaa uummata Oromoo qabsaa'ota Oromoo bal'eessisaa warra turanii isaan ka'anii amma kololeelitti warra deemanidha jechuudha. Hundi keenya beekna Dr. Abiy faan. Isaan kanaaf warra security keessa turan akka Dr. Lammaa Magarsaa fa'iin abbaa jijjiiramaati jechuun dogoggora. Kanaaf anduris jijjiiraman jennee har'as jijjiiraman jedhu boris jijjiiraman jedhu jechuudha. Kanaaf jijjiirama namaati malee jijjiirama sirnaa miti waan ta'eef. Isuma waggaa 30 duraatu isa baran ittuu gadi fageessanii hambeessanii itti fufanidha. Gaaffii keessa lammaffaa bara 2020 akkamitti ilaalta yoo jette 2020 akkin itti ilaalu karaa tokko addunyaa dhumtiyyuu dhukkuba vaayirasii koronaa jedhamu sanaan kan itti uumame baay'ee kan itti miidhamedha. Addunyaa dhumaafiyyuu karaa siyaasaa, karaa dinagdeedhaa, karaa hawaasummaa dhiibbaa guddaan yeroo irra ga'edha. Uummata Oromoo irratti egaa immoo dachaa 2-3 irra ga'e jechuudha. Barri 2020 isa durayyuu jalqabee bara gadadoo, bara ajjeesamuu, bara duguugamuu, lafarraa haxaa'amuu, ilmaan naftanyaadhaa kan bara 1974 sirni isaanii harkaa bu'e deebi'anii ilkaan qaratanii yeroo isaanii uummata Oromoo keessumaa cuuraa Oromoodhaa haxaa'anii fixanidha. Bara gadadoo, bara hiyyumaa, bara du'aa, bara boo'ichaa ilmaan Oromootii fi haadhotii Oromoo irra kan ga'edha. Qe'ee buqqa'uu, midhaansaa dhabuu jechuudha. Bara salphaa hin turre, bara gadhee ture. Egaa karaa gara biraa immoo nu egaa luba waldaa kiristiyaanaati yeroo dukkanni akkasii ta'u maaliif ta'e jedhee yaada. Bara qabsoon Oromoodhaa sadarkaa guddaarra geenyaan uummanni Oromoo hin ta'uun barbaadu jedhee qabsoo isaa itti fufnaan waraanni kunii fi garbummaa warri garboonfataa itti hammaatanidha. Kanaaf abdiinis jira jechuun barbaada. Tole Obboo Daani'el isinis illee kanatti waan guutaa gara gaaffii keenya kan biraatti dabarra. Ilaa wayxinnoo ishee yoo itti dabale lubi bantiin akka gaariitti lafa kaa'aniiru. OPDO jedhamu kana 1990tti kan dhimma mataa isaaniitiif ijaarratanii booji'atamtoota waraana dargii keessaa keessumaa warra abbaan isaanii yookaan haati isaanii uummata halagaa ta'an warra Isaayyaas Afawarqii fi Mallas Zinnaawiti. Sababa isaan kana ijaarratanii fi adda bilisummaa Oromoo bakka buusaniiti. Adda bilisummaa Oromoo irratti lola labsu. Inni kun it was manifest. It was jechuun for the express reason. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamu kanaan balleessina. Afaanii baasanii dubbanne garaa keessa dubbiin sanumaa gariin keenya hubanne irrayyuu. Yommuu isaan deemanii dhaqanii Wallaggaan seenanii
gadi bu'anii gara Dambidollootti gad deemanii dubbiin nu galee anaaf at least jarri kun nu loluuf deemaa jiru jedhee hiriyoottan koo biyya kana jiran ittillee dubbadheera. Karaa OPDOdhaan miseensota OPDO dubbiin dubbii jireenyaaf dhumaatiiti. Maaliifi siyaasaan ideoloojiin TPLF dhuma irratti immoo EPRDF jedhamu kanaan fudhatamanii obsessed fudhatamanii ofitti fudhatanii jiraachaa turan. Kan jiraatanii haga jiru hamma danda'amu TPLF saamee biyya isaa New Yorkiin godhee haa ijaarratu malee warrattiin OPDO sunis dandeettiin sammuu isaanii hagam akka ta'e tilmaamuu dandeessu warra akka Kumaa Dammaqsaa jettan fa'aa eenyu Abbaa Duulaa Gammadaa jettan fa'aa taa'ee walli samaatu whatever warra akka eenyu ijoo maqaa isaanii keessa waan dhahuu hin barbaadu. Isaan kun waanni dhiiga Oromoo qulqulluu sana iyyuu hin qaban. Haa ta'u malee Oromoofis garaan laafan nyaannee dhuma duunaadha. Isaan booda immoo waggaa waggaatiin kan filatamanii bakka sana seenan. Warri kaan sirnaan jiruun hojjenne jedhanii hudduu keessa dhiitanii ari'u. Warri kaan itti cichanii biirokiraasii sana keessa turan. So nyaannee duunaadha. Egaa teessee mulaaltu yoo asii baane badii nuyi uummata Oromoo irratti gochaa turre kanatti hin gaafatamna. Kanaafiyyuu bakka kana gadhiisuun nurra jiru hamma dhumaatti nyaannee dhumnaadha. Malee warra Oromoo dhuguma garaa laafanii dhumaatiin Oromoodhaa isaan hin gaabbisiisu miti. Warra akkasii kanatu yeroo dheeraa fudhatee impaayera sanaa bulchaa ture TPLF jalatti. Isa booda immoo amma akkuma carraa ta'ee qeerroo fi qarreen 1800 dhumanii aangootti immoo as darbanii kan Tigireen uummata Oromoo fixe caalaa kan isaan kun fixaa jirantu dhugaa rabbii irra baay'eedha. Kan akkasii waan isaan gochaa jiran dhageenyees dubbifnees hin beeknu. Kanaafuu barri darbe kun bara hamaa, bara cimaa, bara Oromoon itti dhumaa jiru. Komaandi poostiin waggaa 2 waggaa 3 guutuudhaaf jedha itti rakkachaa jiru itti dhumaa jiru. Dangaa malee maneedhaatti rakkataa jiru ture. Lidatu Ayyaaloo maal jedha? Akkuma isa yeroo darbee eenyuun Tigireen suni manni hidhaadhaa afaan Oromoo dubbata kan jedhe eenyu maqaan isaanii? Akkuma isaa akkuma isaa immoo Lidatu Ayyaaloo maal jedha? Akka jirutti manni hidhaa afaan Oromoo dubbata. Waan mana hidhaa keessa turee baay'ifatu hin taane waan an argeef jedhee dubbate laa kaleessa moo yoo man dubbise wanta kana. Kanaaf alagaan iyyuu beeka jechuudha dhumaatii Oromoo kana. Egaa akka kanatti jirra barri isaa bara hamaa ture. Oromoon rakkina cimaa keessa jira. Dangaa guyyaa guyyaatiin nama 30 nama 50 ajjeefama jechuu dhageenya. Yeroon darbe kun yeroo hamtuudha. Galatoomaa akkuma kanaan duraa caalaa manni afaan Oromoo dubbata. Uummanni Oromoo sanyii daguugamaa jira, badiisarra jira, hidhamaa jira, ajjeefamaa jira, dararamaa jira jechuu keessan. Mee gara luba bantii ujuluutti ni darba. Impaayera Itoophiyaa sana keessaa bara dheeraadhaaf sabaaf sablammootii wal kabajee mool danda'an. Rakkoo mooltataa sana keessattuu sabaaf sablammiin ol danda'ee amantiinis ol danda'ee dhuma jiraachaa. Rakkoo guddaatu biyya sana keessatti amantiidhaan ka'ee jira. Masgiidi gubachaa jira, waldaan kiristaanaa gubachaa jira. Amantiirra hojjetan ajjeefamaa jiru. Maali rakkoon kun akkamitti ilaaltu? Baay'ee gaariidha. Akkuma ilaalu egaa mee waan tokko akka sabaaf galuufi waan hojii qorannoo fiildii kooti waan ta'eef amantiin kun amantiin siyaasi, dinagdeen, hawaasummaan adda hin bahu tasumayyuu akka yeroo
hiikaa ammaatti hiikaa ogeeyyii saayinsii hawaasaa jaarraa 19ffaa 20ffaa kanatti jechuudha. Kanaaf dhuguma sablammooti Afriikaadhaa warri amantii Afriikaadhaa geggeessu yeroo hundumaayyuu amantiin alaa itti dhufan lamatu jira. Isaanis amantii kiristaanaatiif amantii islaamaati. Amantiin kun alaa yeroo itti dhufanii amantii isa sila qabu irratti dabalatee fudhate malee ittiin loluus hin dandeenye. Inni immoo sababatu jira. Maaliif akka inni fudhate sabi Afriikaa sabaaf sablammooti saba biyya keenya keessa jiran dabalatee amantii naga qabeessa nama gara biraa galagalchuudhaaf kan hin yaaddofne amantiin gara biraan immoo yoo itti dhufe sababii waan isa fakkaatuuf itti dabalatee fudhatee nagaadhaan walii wajjin jiraachaa turedha jechuudha akka amantiitti yeroo ilaallu. Maaliif hundeedhuma amantiitu achi madda kushirraa waan ta'eef tarii kan keenyu sanatu bifa gara biraadhaadheetu fudhate. Kanaaf Afrikaan hundinuu amantiin isaa immoo hundaan nama amansiisuus hin qabu hin beekusi. Kanaaf nagaadhaan walii wajjin jiraachuu beeka amantiin Afrikaadhaa biyya Afrikaa keessatti. Isaan kana keessaati jechuudha. Sabaaf sablammoota egaa waaqa hin sodaatu. Namni waaqa sodaatu immoo kabajaa qaba, safuu qaba. Biyya waliifis, namaafis, ilmoo namaatiifis, mukkeetiidhaafis safuu sanarraa madda waan ta'eef walitti bu'aa hin turre jechuudha. Walitti bu'iinsi amantiidhaa kan inni jalqabe erga amantiin kun lamaan biyya Afrikaa seenanidha. Kun beekamaadha seenaa keessatti. Inni immoo sababa qaba. Sanayyuu ta'ee waggaa 1,000 gararraa 2,000 gararraa amantiin wal danda'ee namni walii wajjin jiraachaa turuunsaa beekamaadha. Baruma dargiidha bara amantiin dhowwaa tureyyuu amantiin walii wajjin wal deeggaree jiraata malee waliin goone bara wayyaanee sanas immoo jalqabe gaa keessumaa 2007 hin yaadattu sababii ta'ee fi warri TPLF'dha ta'e jedhanii divide and rule system sanatti fayyadamuudhaaf keessumaa saba Oromootii fi saba gara biraa walitti buusu Oromoof Oromoos amantiin qoodanii walitti buusanii ofii isaaniitti taayitaarra turuudha jedhanii yeroo isaanii carraaqii guddaa godhanii amantii fakkeessanii walitti buusuu yaalan turaniiru jechuudha. Fakkeenya yoon kaase Jimmatti 2007 warra Wangeelaatii fi warra Musliimaa gidduu warra Musliimaa fi Ortodoksii gidduu warri tikaa siyaasa warra wayyaaneedhaa kuni ta'e jedhanii dubbii qabsiisanii numa beekamaadha. Quraana dhaqanii gubanii warra kiristaanaa gube jedhanii warri sun immoo kiristaanni gubuuf dhiisuu isaa adda hin baafanne dhaqanii dhuma lolii isaan itti ka'anii yeroo sana warruma amma taayitaarra jiran kanatu wayyaaneen leenjiftee akkaataa tika seetiin nama gargar baafuuf itti fayyadamtee amantii walitti buusuu yaaltee isumayyuu immoo uummanni walii wajjin mari'atee araara buusee nagaadhaan jiraachuu itti fufe yerootti hin kaasu turanii gosa Gujiidhaa fi Boorana walitti buusaa turanii Geeda'uudhaaf Oromoo walitti buusaa turanii Oromoodhaaf Somaalee walitti buusaa turanii Oromoodhaaf warra Gumuziin 2012 walitti buusaa turanii isaan egaa ofii jiraachuudhaa fi nama gargar baasuu waanuma qooduu ittiin danda'an hundumaatti fayyadamee kan itti fayyadamanidha. Isa kanatu egaa bara 2020 kana keessa immoo Dr. Abiyyi faanii Lammaa faanii bartoota Mallas Zeenaawwii waan ta'aniif ijoollee isaaniiti isuma sana gadi fageessanii ilmaan Oromoodhaa ittiin fixu sabaaf sablammoota gara biraa akka inni walitti bu'ee nagaan hin dhalanne jedhanii sababiin isaa uummata biraa amantaa hin qabanii filatanii achi hin dhufne gara fuulduraattis immoo hammatamanii hin jirani. Kanaaf humnaanitu kana goona jedhanii kan qabsiisanidha malee waaqniif waaqa gidduu rakkoon hin jiru. Amantii wal lollis hin jiru. Sabaaf sabis immoo walii wajjin jiraate yeroo dheeraa ture waan ta'eef waan obeennuudha nagaadhaan walii wajjin jiraate. Kanaaf dubbiinoo warra siyaasaatu qabsiise malee warra amantii badaanatti fakkaatu warra amantii yoo qabsiisan immoo meeshaa warra siyaasaa ta'aniiti jedhee yaada. Tole hedduu galatooma luba bantii ujuluu Obboo Daani'elitti darba
Obbo Daniel walitti bu'iinsi amantii kunis siyaasa wajjin walitti hidhata qabaa jedhu. Amantiidhaaf siyaasa maaltu walitti fida? Akkamitti siyaasaa fi amantiin walitti bu'ee rakkoo keessaan baane keessa nu seensisa? Attamitti ilaaltu kana? Amantiidha siyaasni siyaasaa. Rakkoo kana mootummaatu fide moo rakkooma amantiitu fidettanii yaaddu Obbo Daniel? Baay'isii galatoomi gaaffii bareedduu gaafattee Lubi Bantiin baay'ee irraa tuttuqanii jiru, dubbatanii jiru, ibsanii jiru. Xinnooma ishee waatti dabala wanta kana. Amantaan biyya sanaa Ortodoksii yommuu fudhannu Lubi Bantiin kana sirriitti beeku. Ortodoksiin kun yommuu biyya sana seenu monoksee Giriikii tokko biyya Sooriyaa kan jiraatu Frementos, abbaa Frementos kan jedhamu kanatu obboleewwan lamaan Atsibaa fi Abrahaa kana amansiise akka seenaan jedhutti. Isa ciqii meeqaan amantaa isaanii kana warri waldaan kan biraadhaa ofitti hawwachuu carraaqanii turanii garuu isaan deemaniiti amantaa isaanii kana seenaa Oriit, the Old Testament, isa wajjin walitti qabaniiti achi keessaa funaananii aadaa Ayihuudaa kanas waatti daddabalanii Ortodoksii kana ijaarratanii. Ortodoksiin kun dhugaadhuma sitti dubbachuu fi colonial instrumentiidha. Duraan jalqabee Minilik innaa fudhattes jabana Saahil Sillaasees waraana Minilikis waraana Saahil Sillaaseefaas eebbisanii masqalii baatanii taabota muka saxarrabanii carqiidhaan maranii mataarra kaawwatan sana isa baatanii deemanii waraana eebbisanii fi waraana duukaa deemanii hamilee itti horaa colonial expansioniin kun ta'e yookaan immoo uummata adda addaa Oromootiif uummata adda addaa garboomfatan. Akkasumas lafa Oromoo keessaa harka sadii keessaa harka tokko Ortodoksii Charchiitu argate. Gara Ortodoksii Charchii jechuun biyya jechuudha. Isaaniyyuu akkasuma jedhu. Alaabaa isa lummuxxii sana yeroo hundumaa ijoollummaa kooti eegan obbaree argee kanan yaadadhu eegan obbaree kanan argee alaabaa sana baataniiti olii gaddeemu gaafa cinqatamoo whatever jedhan sana faallee. Kanaafi Ortodoksii Charchiin isteetii akka isteetitti ilaali. Kan amma empaayira sana walitti qabee jiru humnaan warra akka Qeesis Balaayifaa ari'achaa kan jiran biyyi kun nu jalaa baatii jechatii Qeesis Balaayifaa irratti dhiibbaa guddaa oofaa jiru jarri kun akkuma Ortodoksii ta'ee tsifat beetiif jedhan sana akka isaan hin dhaabbanneef iyyuu jechuufan jedhe. Egaa isaan amantaa kan biraa biratti arguu hin barbaadan. Gara amantaa Islaamaatti dhufu. Amma kan jedhan maalii? Islaamaa Muhammadii biyya Habashaa sana dhaqaa mootii gaarii jira maaliyyoodha jedhanii kan isaan dubbatan suni seenaan kun dhugaa rabbi anaaf fudhatamayyuu hin qabu. Hin dubbisnes garuu amantaa Islaamaa kan hordofan ummata empaayira sana keessa jiru kun ummata biyya kanaatii jedhanii takkaa hin beekan. Jabana Sillaasee isa ta'u, jabana Dargii isa ta'u, በኢትዮጵያ የሚኖሩ እስላሞች ጀሩ ወይ ደግሞ ሙስሊሞች አባ ብያዩ ምቲ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ጀርኒስ ቤከን ሶ ከናፊ ቢናኖ ሀበሻ ከንጅሩ መስጊድ ዮጉ ጉበቴ ጨጨቤ ኢባዱማ ከራስ ያሳ ጅሩ ሰናን ኦፋ ጅሩ ወንተ ከና ጀበነ ስላሴ ጥኖሼ ነጋት እንጅራተን ነው ተፈካታ ጥኖ ጆለን ቱሬ ገሩ ወልቲ ቡአኒሩ ከንጅሩ ነገው ገሩ ስርመ ስላሴ ሰነቱ አመንታ እስላማ ከናፊ እስላማ ከና ጮንቁ ሰመለ እስላም ንቀለ ክርስቲያን ንኛቱ ክርስቲያን ንቀለ እስላም ንኛቱ አከስቱሬ ሙሰን ከናፊ መስጊዳ ሜቀ ዲግደሚ ሰዲሞ ሜቀ በኒሩ ከናንዱራ ባህር ዳር ሞ ክልል አማራ ሰነ ከሰት
Amma immoo Tigraay keessatti immoo isa guddaa sana rukutanii jedhanii eenyu akka rukutes hin beeknu. Oromiyaa keessattis guggubaniiru masgida kana. So kanaaf oofanii lola amantaa fakkeeffatanii aangawaan warra westii kun akka isaan dirmannaa godhaniif waan akkanaa fa'aa chippi politics kana fa'aa oofaa jiru jechuudha. Obboo Daniel hedduu galatoomaa daawwattoota miidiyaa News Network kan daawwachaa jirtan Luba Dr Bantii Ujuluu fi Obboo Daniel Gamteessaati kan mari'achiisaa jiru immoo ana gammachiisnaadhooti. Luba Bantii isinitti darba warri amantii golgaa godhatanii ittiin lafa babal'ifachaa jiran jiru. Rakkoon kun biyyattii sana keessatti rakkoo kabiraas uumaa jira. Amma amantiin ortodoksii yeroo dheeraa biyya sana kan keessa kan tures gargar cabeera amma rakkoo akkasiirraan kan ka'e. Mee akkamitti ilaaltu rakkoon kunoo inni kunis oltuma bu'iinsa amantiiti moo mootummaatu siyaasaatti dhimma ba'ee ittiin saboota kana jeeqa jettanii yaaddu? Ilaa akkuma sila jechuun yaale Obboo Danielis jedhaniiru waan tokko beekuu qabna uummanni Oromoo ilaalcha gara fuulduraatti jijjiirrachuu qabna wantan jedhee yaadu wantani amantiiniif siyaasiinii fi wanti gara adda bahee ilaalu jedhee biyyuma lafaa irratti iyyuu hin jiru. Tasuma hin jiru kanaan dura warra BBC tokkottis kenneera. Fudhadhaa biyya Arabaa. Saudi Arabiyaas fudhadhaa, Iraaniinis fudhadhaa, Iraaqiinis fudhadhaa, yookiis immoo Raashaa fudhadhaa Ortodoksii qabateetu ittiin biyya bulchaa warri biyya Musliimaa Islaamaa warra imaamiin qabatee bulchaa Iraan fakkeenyaaf warra Yaatolaa jedhamanii isaantu paawurfuulidha dudduubaanii siyaasa geggeessaa jechuudha. Warra Westii kana immoo yoo ilaaltanii yeroo dheeraadhaa fi amantii kiristiyaanaa kana fudhatee ittiin biyya isaa geggeessaa jechuudha. Maaliif akkas ta'a jettanii achumaa jalqaba amantiin yeroo uumame amantiif siyaasi adda hin baane lafa isheen itti jallatte tokko isinitti hima. Booda rakkoon jiru warra dhufanii nu dogoggorsantu amantiif siyaasi addaa isin amantii qabadhaa siyaasatti hin bu'inaa jedhanii akka uummanni Oromoodhaaf uummanni Afrikaadhaa siyaasa keessatti hirmaannaa hin godhamneef ideoloojii sobaa kennameefidha. Warra koloneeffataa kana. Absolute. Kana sii kennuudhaaf maal jedhanii kennan yoo ta'e fakkeenyaaf hin jalqabne warra koloneeffataa yeroo jedhu. Waa'ee Joomoo Keniyaattaan jedhee yaadatta. Warra misiyoonii dhaqee Afrikaa kana barsiisuu dhaqan amantii fuudhanii. Amantii of fuuldura qabatanii dhaqan jechuudha. Dhaqanii gaafa isaanii galagalcha barsiisutti kan maayidhee gaafa warri koloneeffata Ingilizii kun dhufanii nuyi lafa qabnaa isaan macaafa qulqulluu qabu. Gajjedhaa kadhata goonaan hin jennaan gajjennee gaafa kadhannee tujunuunfannee kadhataa jirru yeroo amiin jennee ol kaanu nuyi macaafa qabnaa isaan lafa keenya qabu. Isa amantiin lafa babal'ise jechuudha. Amantii sanaan qabatanii lafa babal'isuun durumaa tureeraa amala koloneeffataati siin jechuutti hin jira. Kanaaf amantiif siyaasa adda baasanii hin ilaalina. Amanticha sana keessa siyaasatu hojjetama waan ta'eef. Achi fageessee yoon sitti hime kanaan duras interviyuu kenneera OMN bara waggaa 2015tti fakkaata. Gaafa David Livingstone namni jedhamu Afrikaa dhaqee do'ate karaa gadii ol bahee Afrikaa keessa lixe Afrikaan kunii jedhe biyya doofaa rifeensi isaa gabaabaadha. Sammuun isaas gabaabaadha. Afrikaa kana leenjisuu qabnaa aadaa keenyaaf afaan keenyaanii Afrikanaan sivilaayizii gochuu qabnaa jedheetu 18 something paarlamaa Ingiliziitti riippoortii godha ragaan jira. Maal jedhaa? Biyya kolonii dhandhee lafa nu qabanne sanaaf keessatti waa sadii wal duukaa hojjechuu qabu. Tokko commerce, colonization and Christianity. Kun sadan utuu gargar hin bahin walii wajjin hojjechuu qabu. Kun jechuun misiyooniin achi dhaqan sun eejentii keenya ta'anii siyaasa keenya nuuf hojjetanii basaasas nuu ta'anii yoo barbaadan warra dhaggeeffatan haaranii si kana duras natti haaranii basaasota.
ta'anii basaasanii akka lafisuun qabatamuuf godhan. Obboo Daani'el waa ammas warri kan keenya warra gara dhiyaa dhufne kuni kanaan duras nattaaranii waan tokko dhisitte waan arge kana keessatti. Waa lama sadii kitaaba disserteeshinii koo keessa kaa'eera. Tokko qeesii kaatolikii Musee Mandalii jedhamu tokko. Inni kuni qeesummaa barsiisuu Dambidolloo dhufe. Xaaliyaanii dur. Gaafa dhufu Dhanqaa lafa jedhamu tokko barsiisee Museen kun afaan Oromoos barateetu. Xaaliyaanii kana Haile Sillaaseen gaafa sokkuuf ka'u lakkii warri misiyoonii kun nurraa deemaa an biyya koo gadhiiseera Xaaliyaan irraa fudhatennaan Haile Sillaaseen inni ajaje warra yagaallaan baadhaati warra adii kana Gambeelatti geessaa warra Jarmanii sin hambifne warra Ameerikaa sin hambifne warra Xaaliyaanii kaatolikii kana sin hambifne baataniitu Gambeelatti geessu akka isaan baqatanii karaa Sudaanii ba'aniif. Amma Oromoo keessa Abshaala Obbo Shirii Kubii jedhamu tokko ture. Hinaare akka Musee Mandalii Xaaliyaanii ta'e beekan. Qeesii Xaaliyaaniidhaa dhufe ta'e beeka. Musee Mandalii kun Xaaliyaanii wajjin akka hojjetu bareera Shiriin. Garuu waan godhu qabu geessaatu jirutu itti geerare Obbo Museetti. Citaan asuma jira albeenii dhabaan malee misaan asuma jirti akka seewa dhabaan malee jedhee itti geerare asumatti diinni keenya waan godhatu baachaanuma jirraa jedhee itti geeraraan. Musee Mandaliis immoo afaan sana hin dhagaa sirriitti. Amma hin dubbanne Gambeela ga'ee markaba yaabeetu yaa Shirii maal jettee jennaan achi sitti dha Obbo Shiriitti. Dhufa kaa bara sana fida kaa jarreen sana himta waan jette kanaa jedheen. Namichi Musee Mandalii kun. Ji'a afur booddee Museen qeesiin abbaa Musee Mandaliidha aerooppilaanii Xaaliyaanii 5 kan waraanaa fuudhee geggeessaa ta'ee dhufee Dambidolloo qabatee gavarnarii Xaaliyaanii ta'e qeesiin kun. Kan kaatolikii kan Protestaantiis jiru dhugaan sitti hima. Kan Ameerikaas haa ta'u kan Jarmaniis haa ta'u. So maal jechuun barbaada isiniin gabaabsa warra kaanitti. Amantii sana jalaan siyaasa hojjetu. Oromoo kana barachuu wadhaale amma har'aa hin beeku. I'm sorry kana himuudhaaf. Hamma har'aayyuu rakkoon keenya nuti Oromoon Kiristiyaanas taanu Islaamas taanu amanticha keenya keessaan siyaasa akka nurratti hojjetamaa jiru takkuma argine hin beeku. Achi keessaa ba'uu qabnaa kanan jechuu barbaada. So Ortodoksiin garuu kana beeka sannis sila Obboo Daani'el jedhan. Dhufumti isaanii Ortodoksii qabatanii ittiin Oromoo cabsan warra Bashaabu. Kibra nagas jedhanii haasaadhuma fiikshinii tokko uummatanii Atsee Zaaraa Qophaan 14th century keessa isa kana immoo ittiin Itoophiyaan macaafa qulqulluu keessa jirti jedhanii warra Christian Kingdom jedhan Awurooppaa kana amansiifatanii qawwee ittiin harkaa fudhatanii ittiin Oromoo cabsan karaa warra amantii. Galaa siyaasa akkatti hojjetan. Kan sinibu gammachiis Protestaantii keessa misiyooniin tokko warra Suwiidinii kanaa wajjin adaraa jedhee kontaakti ta'ee yeroo inni qawwee kennaa fi Minilikii jedhee barreesse jira ragaa qaba. So maal jechuun barbaada there is no free religion siyaasatti adda kan bahe siyaasa kamiin duukkaadha malee nuti kan kana waldhaalleetu isaan wangeela nu barsiisu malee siyaasa keessa hin jiru inni namni jedhu achirraa madda. Ani kanan jedhu amantii ofii keessa siyaasa kan ofii galfatanii akkuma jaraa jechuudha. Adeemuu gaariidha. Bara Haile Sillaasee Abuniinii fi Haile Sillaaseen walii wajjin wal bukkee ta'aniitu mallatteessu konstituushinii Itoophiyaadha. Teediroos immoo waaqatu na shuume warra gaallaa kana ajjeesee fixee amantii kanaa fudhachisiisuu waaqumatu ana abboomee jedheetu barreeffata. Yohaannis boruu meeddaatti bara 1878 labsii baasee humnaan warra amanuu didde morma see qaraadee guyyaa tokko nama 500 fixee warri itti aare warri garboomnu Yohaannis jedhaasee Yohaannis arfaffaa sana kolonii sana hin fudhannu jedhee warri kaan Sudaanitti baqatee Islaama ta'e baqa koloniidha jechuudha. Baqa siyaasa warra Ortodoksii kanaa fi kolonumfaa walitti dhufeef. Inni kaan Islaamatti baqatee tarii achi keessaan gargaaramaa jedheetu kanumaafuu Islaama ta'ee kan jedhudha qorannoo ga'aan jira jechuudha.
Maaliif kanaafi lafa babal'ifachuudhumaafitu amanticha sila erganii isa Obboo Daniel siisoo jedhan sana ortodoksiin lafa fudhate warri nafxanyaa biyya bulchaa lafa bakka sadiitti lame fudhatanii warri loltuu isaanii fudhatanii Oromoon gabbaarii ta'ee ashkarii isaanii ta'e ixaana zuurii inni jedhamu sun achirraa dhufaa jechuudha. Kanumaafuu hojiinti silumayyuu hin barre malee nu seenaa keenya gara dudduubaachi deebinee olaalle malee lafa ittiin babal'ifachuun amantiidhaan duruma jalqabanii har'an jalqabneesiin jechuutti jira. Kanaaf hojiin isaanii amantii sana taabota sana fuuldura qabanii ittiin lafa sana fudhatanii lafichas kiristinnaa kaasanii maqaa isaas jijjiiranii maqaa kiristiyaanaa godhanii akkuma Adaamaa Naazireet godhani Bishooftuu Dabrezeet godhan sana fuudhanii hunduma isaa namas saawwasituu danda'an isaaniin cuubu jijjiiranii aadaa isaa eenyummaa isaa jijjiiranii balleessanii garboomsanii godhachuun kan isaan itti fayyadaman appaaraatiin cimaan meeshaan siyaasa habashaadhaa wal amantii ortodoksii akka ta'e beekamaadha. Nama meeqa beeka hin beekon warrumti achi keessa jiran hamma har'aa nu dhaggeeffatan illee utuma seenaan kun jiru akkamittiin kana baatee ta'anan bara 2019 keessa afaan Oromootiin waaqessitu jedhanii erga naan jedhan maalan hojjedhan amanticha keessa Oromoo ta'e amantii ana balleessee eenyummaa koo balleessee na ajjeesee lafa koo narraa fudhatu gara waaqaatti galta jannata bara baraa dhaaltaa jedhanii yeroo isaan na gowwomsan yoon gowwuma kana keessaa baadha Oromoon rakkoon koo amantii kamiinuu ordofee qabatee Oromummaaf Oromiyaa eeguu maa dadhabeedha. Kanaaf siyaasichi durumatu lafa ittiin babal'ifachuudhaan karaa amantii ta'ee qawwee caalaa kan cabsee saayikolojiidha agartee wantichi saayikolojiikaali cabsee gadi qabe amantii ortodoksiiti. Ani Obboo Daniel hin beektan ta'ee beekan ortodoksii keessan ture. Gaafa sagannee dhumnu gara dhumaa inni dhumaa Haile Sillaasee argaadhaatti nu bulcheedhanii ittiin cafacabuudha. Mentally, psychologically, akkati fudhattu si qopheessanii jechuudha. Erga mentally immoo garboome amane hin qabsaa'u jechuudha ofirratti. Akka garboome iyyuu hin beeku jechuudha. Identity isaa wallaalchisanii eenyummaa isaa wallaalchisanii jara kanatti fayyadamanii jarri amma uftee ortodoksiin biyya nuun jettu kun product kanaati jechuudha. Long way impact sammuu isaanii irratti isaan hojjetanidha jechuudha. Namni culture jedhamu saayinsii namni hundinuu bulugte lafatti guddifte culture itti guddatetu identity isaa baasa. Jarri kun eenyummaa habashaa amantii ortodoksii olaantummaa saayikooloojii qorqalbii kanaan mana barumsaatti mana bakka dhataatti iddoo hundumaatti lafa waraanaatti institution ijaaranii produce warra godhan kanaan qabsoo qabna warra Oromoo jechuudha. So kanaafi amantiif siyaasa addamiti yaa Oromoo hey siyaasi koo isa kamii inni kan kooti amantii isa kamii siyaasa koo wajjinnaa kan deemee eenyummaa koo na guddisu jettee yaaduu qabna malee biyyuma lafaatu amantii meeshaa godhatee wal waraanaa jira maa wal dhossina dhugaasuudha hanqan isaan keessaan hojjedha biyyuma lafaatu maqaa amantii maqaleessa mee Ameerikaa laala maqaa Yesuus jedheetu kaapitaaliin caccabsine maqaa Yesuusiin baata. Yesuus jedha. Iseen Tiraampiif immoo kadhata gootu sana yoo laalta ta'e strike I see the victory jetteetu ideological pentecostaalii kanaan itti bombaatee saayikooloojii namichi dhuguma waaqa sibira jiraa jedhee karaarraa ujoon jedhee Ameerikaa yoo jal'ise. Exactly paralleliin kana gamma Dr. Abiyyiin waaqa si shuume jedhan. Isni kanaan waaqassi shuume jedhanii namicha bokkosanii illuuzinii keessa gashan. Namichi dhuguma waaqa gara koo jira seera. Amantii kuni it's a very complicated philosophy. Sammuu namaa irratti hojjeta. Sammuu namaa kana gara barbaadetti qabee keessa garte. Mana hidhaan qabu. Garuu sammuu namaa hidha. I'm sorry to say it. Xil godhee hidhee gara barbaadetti sin geessina. Warri qeessota. Fayyaa ta'a. Hedduu galatoomaa daawwattoota Walabummaa Miidiyaa Neetwoork. Kan dubbachaa jirru waa'een amantii rakkoo amantii kaasuuf utuu hin taane hundumti keenya amantii qabna. Garuu rakkoon amma jiru amantii waldaa kiristaanaatii fi
masgiida mana meeshaa waraanaa godhatanii achi keessatti hollolaa ittiin lafa qabachaa waan meeqa gochaa jiru. Anis muuxannoo irraa hawaasnitti hima. Yeroo tokko magaalaa Mandii keessatti qeesii Amda Birhaan jedhamu tokkotu ture. Goorgisii Mandii magaalaa Mandii keessa lafa ol kaarra jira. Reediyoo quunnamtiitu ture. Kan namichi Tigireedha kan adda bilisummaa Oromoo basaasaa ture. Reediyoo quunnamtii kana lafa isaa barbaadamee dhumarratti bakka taaboti taa'u argama. Kun itika waraana adda bilisummaa Oromoo ani keessan jiraafan isinitti himaa qabe jechuudha. Kun qeesii guddaa baay'ee kabajamaa naannoo sanatti ka'anii teessisantu reediyoo quunnamtii achi keessa gashee quunnamsiisee ittiin adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo rukutaa ture. Rukuchiisaa ture. Amma dheengadda kunoo wanta akkasii ta'aa ture. Kanaaf jecha nuyi hundi keenya yoo amantii qabna garuu rakkoo amma ta'aa jiru kana keessaa yoo vaayirasii sana keessaa immoo Oromiyaa keessatti lafa saamuu fi achi keessatti immoo golgaa godhatanii ittiin lola kaasuu kanarraati kaasnee dubbannee namoota muuxannoo qaban namoota gurguddaadhaa Luba Bantii jiru akkuma beektanii Obboo Daaneelis akka nama buleeyyiidha akkuma beektanii kanaaf irraa kaasnee dubbanne. Tolee itti naa dabaltu Obboo Daaneel achumaan itti naa dabalaati. Itoophiyaan kun sirna federaalaan bulaa jirti. Federaalli kunis laaffatee federaala kanas balleessanii akka Dr. Abiyyiin jedhutti nugusa torbaffaa ta'aa jira. Akkas jechuun biyya tokkicha, amantii tokkicha, afaan tokkicha, saba tokkicha jechuuf deemu. Mee yaada ammatti naa dabaluuf jettan kanatti naa dabalaa. Kanas itti naa dabalaa mee yoo dandeessu Lubboo Daanieel. Galatoomi. Deessee miti. Deessee waggaa lamanii kutaa ja'affaa banee pirinsipaalii turee jedheera. So mana barnootaa Adventistiiti Tafarii Makonnin timirti beet jedhu. Isa ximqata jedhan kana kunnoo dirree hoxeedhaa. Achi buleeti taabotii jedhamee dunkaana dhaabbatanii achi bulaniiti. Amma achiitii ka'anii gara waan itti geggeessu gara Orthodox Churchii sanaadha. Maal jedhanii sirbaa deemu yoo jettan gurra koon kanan dhaga'e. Karoomaa iska dasee sigaduu lahadu sillaasee. Kana sirbisiisaa qeesiin kana sirbaa deemaa ture. Qeesoliin tambura isaanii dibbee isaanii tuma. Okay. Inni kun isa kanan xinnoo ishee dabaluu barbaade. Inni lammaffaani. Ilaa hamma guyyaa har'aatti taaboti inni jedhamu kun biyyuma Oromiyaa irratti maaliif garroobaa? Iddoo kan biraatti gadi bu'u inni. Taabota asitti bu'e, achitti bu'e jedhanii lafa saammii sana ammayyuu church waldaa ofiin jettu kun lafa saamaa jirti. Mootummaan jedhamtu sunis teessee dhaggeeffattee kan mirkaneessitii fi kanuman itti dabaluu barbaade ammayyuu nu saamaa jiru jechuu kooti. Gara federaalizimii federaalizimii dhaabuudhaa fi uummati tokko yookaan immoo uummati lama sadii walii galtee barbaachisa. Covenant inni jedhamu maaliif kakuu waliif. Duraan dursa federaalizimii dhaabuudhaa fi eenyufaa walitti dhufa kan jedhamu component kan jedhamu jiru. Ilaa warra Quebec Kanaadaa warra English Kanaadaa kun walitti dhufanii isaan dhaabbataniiru. Ameerikaanis waggaa baay'ee walloleega jedheetii civil warrii sana keessa darbeeti isteetiin adda addaa walitti dhufanii ijaaranii the federal states, United States, whatever. Isa kana immoo godhan immoo constitution amma higga mangistii isa kana Habashaa miti. Higga mangistiin Habashaadhaa yogguu mootummaan sun warri bitaa jiru sun immoo badu higga mangistiin isaas duukaa bada. Constitution amma kanaaf afaan Amaaraatiin iyyuu hin qaban wordii kana. Heera jedha Oromoon isaa. Heera. So tokkoffaan katabbiitiin jiraachuu qaba heerri kun. Akka boru waliin goomsinetti
akka bor waliin lolletti seera sanatti deebi'anii ilaalu waan ta'eef. Ummati etnikii maal jedha dhalootaan jennu laata. Adda adda ta'an 2, 3, 4 ta'an 5 ta'an 10 ta'an amantaa isaanii wajjin afaan kan ittiin dubbatan aadaa isaanii wajjin Gruppiin adda addaa kun walitti dhufee gruppii adda ta'e yookaan immoo gurmuu adda ta'e sanaa wajjin yookaan adda adda ta'e ta'an sanaa wajjin federaal siistemii ijaarratu. Federaal siistemiin kan barbaachisu immoo waan baay'eetiif. Tokkoffaan karaa maallaqaa ta'uu, economical interest, karaa security ta'uu, lola kan biraasuun dhufee nu rukutee nu balleessuuf jecha ta'uu, walitti hiiquun ta'uu, wal hubannoo adda addaa ta'uu, akkasitti federaal siistemii konstitushiniin yookaan heerri olaanaa kan ta'e ijaarratu. Yommuu kana ijaaranii gurmuun adda addaa kun at local level or regional level of bulchu ofiitiin of bulchu. Okay? Of bulchanii immoo akkasuma gara central parliamentiitti immoo gara waliigalaatti ergamtoota isaanii ergatu. Mootummaa sana keessaas qooda fudhatu. Mootummaa seenterii sana keessaa. Okay? Tokkoffaan kana jechuun self rule ta'ee utuu jiruuti common rule kan jedhamu immoo walii wajjin biyyicha bulchuu. Karaa kan biraa immoo of bulchuu. Sirni kun decentralized ta'ee jira jechuudha. Decentralized ta'ee yeroo hundumaa akka kanatti akka inni functionii godhuuf immoo constitutionii jira jechuudha. Okay? Akka kanatti wal dhibdeenis hin jiru. Jiraachuus hin malu. Yoo wal dhibdeen argame constitutionii xiqqaa kennaaf. Okay? Warri minority xiqqoo ta'an illee baay'ee kan xiqqaatan uummata bicuu jechuu kooti. Achi keessa seenaniiti mirga isaanii achi keessatti falmachuu danda'u. Veto powerii argatu. Okay? Maaliif? Paarlaamaan 2 ta'a. Tokko isa gadiiti. Inni lammaffaan immoo isa olii Senate jedhamudha. Senatii sana keessatti mirgi uummata hundumaa vital interest of every ethnic, every grouping achitti eegama. Yoo mirga keetti bu'anii veto powerii hin fudhu kana jettanii hin diigama wantichi. Kanaafuu warri kaan immoo diiguun barbaadan ta'a. Wal kabajaan, wal dandeettiin adeema federal systemiin. Bal'ifnee yeroo dheeraatiif irratti haasa'uu dandeenya. Haasa'uu nan danda'a garuu amma isinitti hin dheeressu. Garuu biyya Itoophiyaa sana keessatti katabaan jira waraqaarra. Guyyaa gaaf tokkoodhaa hojjaarra oolee hin beeku. Maaliif? Oromiyaa kililii immoo jennu. Amaaraa kilil, Dabuub kilil, Affaar kilil ni jedhama kun hundumtuu. Kan warra kaan yoon dubbachuu baadhee kan Oromiyaa kililii guyyaa gaaf tokko Oromoon free and fair electionii godhee ergamtoota isaa ergatee hin beeku. Gara paarlaamaatti ofiis immoo sirnaan uummati sirnaan filatame kun of bulchee hin beeku. Sirnaan filatamees hin beeku. Kanaaf inni maqaadha. Garuu otuu federaal siistemiin genuinii ta'e kan sirnaa ta'e otuu jiraate rakkinni hin jiru. Tokko lammaffaan komponentiin inni Oromiyaan komponentii tokko innaa jennu lafti Oromoodhaa baay'ee isaatu alatti kutamee hafee jira. Inni kun gara Oromiyaatti deebi'uutu irra ture akka seeraatiif. So kanaaf xaba federaal siistemiitu jiraachi jechuun maqaan jira akka amma falmiin iyyumaa inni warra aadaawii warra hundumaa walitti qabee siistema sillaasee fi dargii deebifna jirutu fiigaa jira. Inni immoo fudhatamayyuu hin qabu. Kanaafuu otuu federaal siistemiin jiraatee genuinely jirurra ooleetii hin badu. Isa balleessuu barbaadu warri. Amaarris. Constitutionii jedhamu sanas balleessuu. Federaal siistemii balleessuu. Aadaawii ta'uu qaba. Nummoo aangoo keenya isa wayyaaniin nu dhabsiise sanatti achitti deebi'uu qabna.
haasaan jiru. Kun clear. Wanta dhoksaa of keessaa qabu hin qabu. Already Amaarri mootummaa Itoophiyaa qabatte. Gowwoomsaadha wanni deemaa jiru kun hundumtuu argaa jirra. Kanuma jechuu barbaade. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifannaa Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.